Ashama kam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya chaanaalii Horn Conversationii har'a mata duree tokko qabannee dhiyaanneerra kan waliin jiru ittaanaadha. Ittaanaa haftee mata dureen keenya mirga hiree murteeffannaa sabaa fi balaa biltsiginnaa Abiyyi jedha. Utuuni kutaawwan mata duree keenya jalatti ilaallu hin dhaqiin duraa kam jirta Ittaan? Nagaadha milkeessa kam jirta nagaa keeti? Galata Waaqayyoo. Haaluma kanaanii mata duree keenya jalatti mirga hiree murteeffannaa sabaa fi balaa biltsiginnaa Abiyyi jedhu jalatti waan sadan tokko laalla. Inni jalqabaa maddaa fi barbaachisummaa mirga hiree ofii murteeffachuu haasofna madda isaa barbaachisummaa isaarraa dubbanna. Itti aansuudhaan immoo balaa biltsiginnaa Abiyyi irraa dubbanna. Maalni balaan inni qaqqabe nurratti fidee kan jedhu irraa haasofna mirga hiree murteeffannaa wal qabatee jechuudha. Sadaffaa irratti immoo hambaa impaayeraa amma jiruu fi barbaachisummaa mirga hiree ofii murteeffachuu kan jedhu gara goolabaatti finneetu hambaan impaayeraa kamittiin mirga hiree ofii murteeffachuu sabaatiin bakka bu'u akka qabu isarraa haasofna jechuudha. Gara kutaa jalqabaa isaatti yeroo ceenu madda hiree ofii murteeffachuu madda mirga hiree ofii murteeffachuu fi barbaachisummaa isaatti ceenaa. Mirgi hiree ofii murteeffachuu maayinni maddi isaa hoo akkamitti biyya Itoophiyaa keessatti jalqabe Ittaan? Galatoome milkeessa akkuma maqaan isaa agarsiisu hiree ofii murteeffachuun waa'ee ofiin murteeffachuu dhimma ofii irratti uummanni tokko hiree isaa irratti dhimma isaa irratti murtii yeroo dabarfachuu danda'udha. Dhimma ofii murteeffachuun yookaan hiree ofii murteeffachuun akkuma maqaan isaa agarsiisu in Englishis self determination akkuma jedhu jechuudha. Uummanni tokko mirga waloo qabu tokko hawwii waloo qabu tokko waliin ta'ee dhimma ofii irratti dhimma ollaa isaatii irratti miti dhimma namaa irratti miti dhimma ofii irratti yeroo inni murtee dabarfatudha jechuudha. Xumura waraana addunyaa isa tokkoffaarraa kaasee dhimmi kun dhimma bilbiltuu ture. Keessumatti saboota tokko Awurooppaa keessa jiranii wajjiniin wal qabatee dhimma bilbiltuu ture. Egaa Awurooppaa keessattis ta'ee Afrikaa keessattis gaafa gara Itoophiyaatti dhufnus dhimmi hiree ofii murteeffachuu lafumaa ka'ee miti kan dhufu. Waan murtee barbaadutu jira jechuudha. Waan uummati tokko irratti waloodhaan murtee ofii murteeffachuun irra jiru tokkotu jira jechuudha. Gara biyya keenyaatti yennaa dhufte saboonni hedduun biyya sana keessa jiran weeraraan cabsamaniiti kanii biyyi impaayera Itoophiyaa wanti ta'e tokko kan irratti ijaarame jechuudha. Impaayerri suni weeraraan humnaan saamichaan walabummaa uummataa cabsuudhaan kan dhaabbate. Kanaaf eenyummaa uummataa isteetii afaan tokko dubbatu jalatti walitti qabuudhaan isteetii saamtuu ta'e tokko jalatti walitti qabuudhaan biyya dhalatedha. Kanaaf dhimmi kun dhimma cimaadha jechuudha. Xumura jaarraa 19ffaarraa kaasee biyyi sun rakkina akkasii keessa adeemaa turte. Kan ofirraa buusuudhaaf uummati iddootti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Oromiyaadhaa alattis immoo sabooti kaan waan kana ofirraa buusuudhaaf karaa baay'ee dhama'aa turan. Karaa baay'ee dadhabaa turan. Saamicha oomisha isaanii irratti deemsifamuu, saamicha nama gabroonfachuu, nama fuudhanii gurguruu, lafa namarraa fudhachuu, aadaa nama irra ejjechuu, nama tuffachuu, amantii namaa tuffachuu kana ofirraa buusuudhaaf uummati yeroo dheeraadhaaf sochii taasisaa ture. Egaa inni kuni
1960moota keessa wal falmii wal marii mata duree wal mariitii fi mata duree wal falmii guddaa ta'e bara sochii barattoota Itoophiyaadha. Barattoonni Itoophiyaadha kana mata duree godhatanii irratti wal falmuu eegalanii jechuudha. Dura wal falmiin barattoota gidduu ture waliigaltee bal'aa argamsiisuu danda'ee ture booddee irra garuu keessumatti dhimma sabootaa irratti waliigaltee guddaan argamee ture booddee barattoonni adda qoqqoodamaniiru. Yeroo paartiin dhalatus paartileen waa'ee sabootaa irratti ejjennoo mataa isaanii fudhataniiru. Keessumatti iyyuu EPRP fi Meesoon gaafa dhalatanii Meesoon sagantaa siyaasaa isaa keessatti iyyuu ifaan ifatti waa'ee sabootaa hammateera. Hammatee kaa'eera. EPRP'n waa'een hiree ofii murteeffannaa barbaachisaa ta'uu itti amanus gama tokkummaa Itoophiyaatiif waan dursa kennu fakkaata sagantaa isaarraa gaafa ilaaltu jechuudha. Sana dhagaa wal marii sanatu wal falmii sanadha kanii gara warraaqsa 1974 nama geesse jechuudha. Warraaqsi sun sirna warra moototaa mataadhaan galagalchee akka uummati hawwatti akka ijoolleen barattoonni hawwanitti warri beektonni biyya sanaa warri ogummaa garagaraa qaban aangoo biyya sanaa argachuu hin dandeenye loltuu olitti ba'e. Loltuun olitti ba'us rakkinni baay'eenis dhalatu garuu beekamtiin kennameera mirga sabootaatiif. Sana waakkachuun barbaachisaa miti. Beekamtiin kennameera. Vokaabularii dargiin itti fayyadamu jira waa'ee Itoophiyaa tiqdam, Itoophiyaa anድነት maal kan jedhu hundumtuu hin jira. Kan isaan itti amananis immoo tokkummaa daangaa hin qabnedha. Garuu beekamtii hin dhowwanne mirga sabootaa. Beekamtiin kennameeraaf. Kanarraan kan ka'edha kanii afaan Oromootiin kan haasa'uun hin danda'amne bara mootii keessaa fakkeenyaaf afaan Oromootiin daqiiqaa muraasa reediyoo irratti masarata timirtiidhaaf utuu masarata timirtiin isin jalqabamin dhimmoota garaagaraatii fi qubee saabaatiin isa ta'u malee ittiin barreessuun ittiin dudubbachuun kan jalqabame reediyoon garagaraas kan mootummaatiin alatti gaazexaan bariisaa nuti beennu kunis xixinnaattuu hamma sana wanta akkasii tureera jechuudha. Gara xumuraa jala immoo dargiin dhumti mataan isaa iyyuu gaafa waraanni tammaachaa adeemu waa'ee hiree murteeffannaa sabootaatii fi kana caalaa tarkaanfii fudhatee beekamtii kennuuf yaaleera aduutti itti deemalee. Fakkeenyaaf የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት jedhee gaafa dhaabu qorannoo sabootaa jalqaba kan adeemsise dargiidha baay'ee. Ihaadeegtu dhufee firii isaarraa nyaatee itti fayyadame malee saboota biyya sanaa lakkaa'ee kan gadi baase. Dogoggora tokko qaba. Iddoo tokkotti qomoo Oromoo fa'aa qomoo saboota kaanii fa'aa qobaatti muranii saba addaa godhanii kaa'uun jira. Wallaalumarraa kan ka'e natti fakkaata warri qoratan kan isaan kana godhan beekanii natti hin fakkaatu. Baay'ee dhama'aniiru qorattoonni bara sanaadha. Akka kanattiin qoratanii kaartaa wantuma naannoo ammaa kana fakkaatu kililii amma qophaa'ee jiru kana kan fakkaatu qopheessee ture dargiin. Kaartaa ainatii 7 qopheessanii irratti falmiin geggeeffame lamatti gadi buusanii sanarratti shangoo waan jedhamu sanatti dhiyeessanii tokkotti baasanii yeroo sana raas gazzas tadaadar waan jedhu fa'aa fidanii turani. Garuu aduutitti dhee dargi dhiisee adeeme. Uummatas yeroo jalqabaatiif akkasittiin lakkaa'uudhaaf kan yaale isadha jechuudha. Ihaadeg egaa yeroo dhufu kanarra dhaabbateetu qorannoo kana faarra dhaabbateetu biyyi kallattii isheen qabattee jirtu kallattii akkasii waan ta'eef biyyattis lola yeroo dheeraatiif kan sababa uume gaaffii sabootaa waan ta'eef kana bira dhiifnee bira kutuu hin dandeenyu kan jedhuunidha. Mootummaan ce'umsaa gaafa dhaabbatu walqixxummaan sabootaaf walqixxummaan afaanii haa ta'uu kan jedhame. Kanumarra dhaabbachuudhaan immoo naannoleen akka dhaabbatan labsiidhaan taasifame jechuudha. Yeroo sanatti adda bilisummaa Oromoodhaa qaama mootummaa ce'umsaa sanaa ture yeroo wanti kun dhaabbatu. Garuu waggaa tokko keessatti adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'e. Sunis hafu heera keessatti dhaqee mirgi sabootaa akka inni lafa qabatu taasifameera. Saboota sabaaf sablammootaaf uummatoota jedhamee achi keessatti kaa'ame keeyyata 39 kan amma namni tokko akka rakkina cimaatti ilaalu hordaa ta'ee hordamee mirga sabootaatiif iddoo sanarra taa'ee jechuudha. Walumaa gala isaa maal siin jechuuf hin jedhee
maddi isaa rakkoo cunqursaa sabootarra ga'edha. Keessumatti uummata Oromoorraa cunqursaa ga'e. Uummata Sumaaleerra warra saboota hedduu kibba keessa jiran cunqursaa ga'edha. Sanaaf deebii kennuudhaaf wanti kun akka irra hin deebi'amneef kan dhufe maleessaa luxury miti sabaaf sablammoota mirgi sabaaf sablammootaadha. Biyyoota Afrikaa hundarraa Itoophiyaan adda of baaftee ija jabinaan kana heera gootee kanas baatee fi rakkina cimaa mana keessa jiru furuudhaaf malee luxury ta'ee miti. Maddi isaa kana dhaasiin jechuuf milkeessa gabaabaa. Baay'ee galatoomi ittaana. Waan inni asirratti dabalu waa'ee keessattuu hiikoo mirga hiree ofii murteeffachuu sabootaa jechuu irratti waa tokko dabalee hin darbu. Yeroo mirga hiree ofii murteeffachuu jennu kuni bilisummaa sabaa jechuudha. Sabni tokko mirga hiree ofii murteeffachuu qabaa, mirga sana qabaa yeroo jennu sabni tokko bilisummaadhaan siyaasa isaa murteeffachuu danda'a. Sabni tokko bilisummaadhaan dinagdee isaa irratti abbaa ta'uu danda'a. Waa'een mirga hiree ofii murteeffachuu birmadummaa sabaa jechuudha. Birmadummaa sabaa jechuun immoo sabatu akka gareettis akka dhuunfaattis bilisummaa qabaa jechuudha. Waa'ee saba sanatu murteessaa jechuudha. Waa'een saba sanaa karaa uummanni hirmaateen karaa dimokiraatawaa ta'een dimokiraasii jechuudha karaa biraatiin. Aangoo xumuraa kan qabu sabadha jechuudha. Gaafa sabni tokko mootummaa buusee baasuu danda'ee sabni tokko mirga hiree ofii murteeffachuu sadarkaa sanarra ga'eera jedhama. Kanaaf amma mirga hiree ofii murteeffachuu yeroo jennu akka gareettis sabni sun mootummaa isaaf ta'u ijaarrachuu hin danda'a. Akka fedhetti eessattis haa ta'u eessatti sabichatu aangoo xumuraa aangoo isa olaanaa qabaa jechuudha. Mirga hiree ofiin murteeffachuu yeroo jennu self determination yeroo jennu akka barbaadetti sabichatu murteeffata. Biyya keessattis yoo barbaadee jiraatu biyya keessaas haa ba'u akka barbaadetti akka fedhetti haa murteessu sabatu murteeffata jechuudha. Yeroo hundumaa national self determination yeroo jedhamu yeroo baay'ee confusionii jiraaf asirratti xiyyeeffadhe sabatu murteessa mirga sabni qabudha. Kuni waa'ee bilisummaa uummataa akka sabaattis haa ta'u akka dhuunfaattis haa ta'u mirgi garees mirgi dhuunfaas kabajameetu siyaasa saba sanaa uummata sanatu murteessa. Caaseffama mootummaa uummatatu murteessa. Dinagdeen harka uummataa gala. Filannoon jira. Filannoon sunis uummatatu murteessa. Filannoo dhugaatu gaggeeffama. Filannoo jechuun baay'ee mirga hiree ofii murteeffachuu kan ittiin ibsinu filannoo walaba ta'e uummanni nama barbaade filatee nama barbaade buusuu yeroo inni danda'u mirga hiree ofii murteeffachuu sana qaba uummanni jedhama. Kanaaf hiikoon yeroo baay'ee namni self determinationidhaaf kennu xiqqoo waldhaa waan ta'eefidha. Asirratti amma fakkeenyaaf asirraa dhaabbannee egaa waa'ee qabsoo Oromoon gochaa ture. Mirga hiree ofii murteeffachuudhaaf sabni Oromoo gochaa ture. Sabaaf sablammoonni biyyattiis gochaa turan kaastee jirtaati. Bara 1960 kaasee bara Dargis dabalatee waa hunda kana mirga hiree ofii murteeffachuuf uummanni qabsaa'aa ture. Haa ta'u malee akkuma ati jette bara mootummaa ce'umsaa keessa dhagaa yeroo jalqabaatiif mirgi hiree ofii murteeffachuu bifa seera qabeessaan bifa heerarra taa'uun chaartarii irra taa'ee san booda heera mootummaa federaalawaa Itoophiyaarra taa'ee jechuudha. Akkaataa kanaan dhufe maddi isaa kaayoon akkaataan itti konstituushinii Itoophiyaarra taa'e sabootaaf mirga guutuu kenneetu ta'a. Hojiirra oolmaa isaa irratti kan dubbiin dhalate.
Amma hojiirra kan oolee naannoon ijaaramaniiru sabarratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa ijaaramee jira. Akka heerri naannoo Oromiyaa jedhuttis uummanni Oromoo birmadummaa qaba jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa irratti. Birmadummaa jechuun aangoo xumuraa kan qabu uummata Oromoodha jechuudha Oromiyaa irratti. Akka heera naannoo Oromiyaa irratti akka barreeffametti. Akka heera federaalaatti irrattis sabaaf sablammiitu mirga isa xumuraa the final decision makeriin uummata sabaaf sablammiidha jedha. Kanaafidha yoo laalte baafata heera mootummaa federaalaa irraa kaasee biyyattii han ijaaree sabaaf sablammiidha jedha. Preambilii konstituushinii federaalaa yoo laalte biyyi sun kan ijaaramte sabaaf sablammii irraati jedha. Haaluma kanaan haga keewwata 39 kaafte sanatti deema. Guutummaa guutuutti waa'een hiree ofii murteeffachuu irratti dhaabbatee jechuudha. Yoo bifa seeraatiin ilaalla. Garuu hojiirra oolmaa isaa irratti maaltu dhufe? Egaa waa'een aadaa hammi deebi'ee qaba. Waa'een afaanii hammi deebi'ee qaba. Haa ta'u malee siyaasaan uummanni Oromoo sabaaf sablammiin bilisa hin baane. Siyaasaan waan bilisa hin baanee fi aangoo guutummaa guutuutti hin deeffanne jechuudha sabaaf sablammiin. Garuu waa'een aadaa, waa'een eenyummaa haga ta'e deebi'eera bara 1991 kaase. Dhiibbaa adda bilisummaa Oromoo gaggeesseen, qabsoo uummanni bal'aan gaggeesseen haga ta'e gaafiin eenyummaa an Oromoodha jettee jiraachuu hin dandeessa. Bara 91 kaasee haga ta'e wanni deebi'ee jira. Garuu haa ta'u malee wanni hin deebine siyaasaan uummanni hin bilisoomne. Hojmaanni siyaasaa tokkuma ta'e. Namuma beeta mangistii qabatetu paartii garaagaraatti fayyadamaniitu uummata ukkaamsuutti ce'anii jechuudha. Haa ta'u malee waa'een aadaa haa deebi'u, waa'een afaanii sadarkaa naannootti haa deebi'u malee wanni qabatamaadhaan bara mootummaa Adduwaayii keessa ta'aa ture aangoon deemee 4 kiiloomeetira hafe. Beeta mangistiitti hafe aangoon. Uummataaf hin deebine jechuudha. Kanaaf mirgi hiree ofii murteeffachuu haga ta'e waa'ee aadaa irratti, waa'ee afaanii, waa'ee eenyummaa irratti haa dhufu malee aangoon aadaan aangoo hundi isaa akkuma jirutti 4 kiilootti hafe jechuudha. Kanarraa kan ka'e qabsoon itti fufe. Qabsoon silaa godhamaa ture mirgi afaanii, mirgi aadaadhaan, mirgi eenyummaa arganne kun siyaasaan utubamee Oromoon bilisa bahuu qaba. Bilisa bahuu qaba. Dinagdee isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Lafa isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Uummanni Oromoo sabaaf sablammiin hundi filannoo sobaa gaggeeffama. Uummanni deemee uummanni filannoo sobaatiin dirqisiifamaa ofiin mirga isaa hin arganne jechuudha bara yaadii keessallee. Isa kanadhaa qabsoon gaggeeffameetu ittan dhufaa gara boodaarraa filannoon numti bara yaadii illee guutummaa guutuutti Abiyyi booda itti dhufna akkaataan itti Abiyyi balleessa. Kanaafi maddi isaa akkuma ati kaaftee seenaa keessatti Oromoon ofiin of bulchuu barbaada. Oromoon utuu namni kamiyyuu hiree isaa hin murteessin ofii murteeffachuu barbaada. Wanni jalqabamee ture bara yaadii keessa wanni jalqabamee ture amma immoo siruma isaatu hundeerraa rukutame. Amma takkaa uummanni Oromoo nama isaa tolu guyyaa tokko filatee beeka amma Oromoon hin jiru. Kun amma beesikii dhala mirga hiree ofii murteeffachuu keessatti. Bara yaadii illee kun hin turre. Haa ta'uuti waa'een aadaa haa deebi'u malee amma immoo surma isaayyuu waa'ee aadaattis boodatti dhufna akkaataatti Abiyyi guutummaa guutuutti dhabamsiisuudhaa fi hojiitti eegalee jedhee tananii dhaaba. Amma waa'ee caaseffama sirna mootummaa irraa haa dubbannu. Caaseffamni sirna mootummaa Abiyyi kan inni fedhu waan biraadha.
kan bara yaadii keessa turerraa akkamittiin ibsina caaseffama mootummaa jechuun mirga hiree ofii murteeffachuu faana waan wal qabatuu fi bara yaadii keessa caaseffamni mootummaa ture maayinni qabatamaadhaan maaltu ta'ee waa'ee paartilee akkaataatti ijaarsa yaadii mataa isaatiin wal qabatee paartilee arfanii fi aggaarii warra dhaman warra naannoo biroos bushanii wal qabatee isa xiqqoo irraa dubbachuu qabna. Mee jalqaba waa'ee caaseffama mootummaa biyya Itoophiyaa keessa ture caaseffama isaa akkaataa konstituushinii fi qabatamaan immoo maaltu ture waa'ee paartiidhaan wal qabsiisiitiin yookaas ittaan. Galatooma milkeessa kun baay'ee qabxii barbaachisaadha. Gaafa jijjiirama 91 dhufe sana of course warraaqsadha. Inni 91 warraaqsadha. Maaliif akka inni warraaqsa ta'e nan dubbadha. Inni 1974 warraaqsa mataa isaa danda'edha. Inni 91 warraaqsa mataa isaa danda'edha. Maaliif xumura jaarraa 19ffaarraa kaasnee gaafa ilaallu wanta biyyi sun qabdu hedduunsaa bu'uurarraa buqqifameetu wanti haaraan immoo bakka buufame. Kana gaafa jennu garuu warraaqsi kamiyyuu biyyuma ta'e keessatti lafa warraaqsi ta'e hundumaa keessatti kan Raashaa, kan Chaayinaa, kan Faransaay yoo fudhattee ilaalte wanta duraan biyyi sun qabu hunda duguugee qulqulleessee haaraa gochuu hin danda'u. Godhees hin beeku warraaqsi kamiyyuu. Al tokkotti warraaqsi tokko dhufee wanta bara dheeraadhaaf ture hunda duguugee balleessee akka waan hin jirree godhee waan haaraa hunda isa dhaabuu hin danda'u. Garuu wantoota gurguddaa ta'an buqqisee iddoo isaanii immoo wanta haaraa hin dhaabaa jechuudha. Kanaaf amma isa 1974 yoo fudhatte sirna mootiitu buqqate. Kani Mo'ambassaa Zamnagada Yihudaa Siyyuma Egziyaabeer kan ofiin jedhutu buqqate. Maatiin keenya barabaraan aangoo irra jiraata. Lafis kan kooti, samiinis kan kooti, namnis kan kooti kan jedhu lafarra anatu si kaa'a, lafarraa anas si buqqisa kan jedhu afaan Amaaraa kan dubbatu. Tasumayyuu isa malee homaa tokkoyyuu gochuun kan hin danda'amnetu achirraa buqqaafame. Humna warraaqsaatiin jechuudha. Wanta biyyi sun qabdu bu'uura kan ta'e aangoo mootummaa qabatee kan taa'e achirraa buqqifamee gatame jechuudha. Waa'ee sabootaa dubbachuun cubbuu duwwaa miti. Kan ittiin seeraan nama gaafachiisu. Waa'ee sabootaa kaaftee dubbachuun seeraan kan itti nama gaafachiisu ture. Warraaqsa 1974 seeraan nama gaafachiisa. Wanjalaan himatamanii warri maccaaftuu lamaa kan wanjalaan himatamanii galmee isaanii fuutee yoo ilaalte sanyiidhaanii biyya kana qoqqooduuf kaatanii kan jedhu jechuun mirga sabaa gaafattanidha gabaabaa dubbii. Kanaan wanjaladha wanjalaan himatamanii. Bara yeroo warraaqsuun godhamee gara bara dargiitti ce'amu garuu kun wanjala miti. Wanjala hin taane. Kanaafitu keessumatti waggaa 3 arfan warraaqsicha booddee jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhoksaatti isa ta'u malee ijaaramee paartiin garaagaraa ijaaramee waa'een afaaniis dubbachuun danda'ame jechuudha. Gabaabaa maalsiin jechuu fi warraaqsa mataa isaa danda'e. Inni 91 akkuma kana. Saboonni geexiidha jedhamee akka geexiitti kan daangaan itti tolfamee ture waan akka lapheetti hidhatanii harkatti hidhatanii faattiin bareedan wayii Amaarinyaan giddugaleessa taa'ee taphata warri kaan afaan baadiyyaati afaan mana barnootaas maalis ta'uu hin dandeessan kan jedhu sun hafee afaanonni saboota afaan mana barnootaa afaan mana murtii afaan bulchiinsaa ta'an kun warraaqsa guddaadha. Kana xinneessuun hin danda'amu. Hin danda'amu baay'ee warraaqsa guddaadha. Seenaa biyya sanaa keessatti wanta mul'atee hin beekne. Waa'een qulqullinaa waan kan biraa. Hammam hojiirra ooleen mataan isaayyuu waan kan biraa. Garuu kun biyya sana keessatti seenaa biyya sanaa keessatti keessumattuu seenaa isaa yeroo dheeraa gaafa laaltu warraaqsa guddaadha. Kun wanta tuffatamuu danda'u miti. Kanaaf gaafa 1991-92tti dhuftu sabootaaf maaltu ta'eedha.
barbaachisummaan mallattoo kanaa symbolic significance wanti nu jennuun baay'ee guddaadha. Amma saboonni naannoo uummataniiru. Alaabaa mataa isaanii qabaataniiru. Pirezidaantii mataa isaanii qabaataniiru. Pirezidaantiin kaabinee mataa isaatii qabu. Heera mataa isaanii qabu. Daangaa mataa isaanii qabu. Kun warraaqsa guddaadha biyya sana keessatti. Waa'ee hojiirra oolmaa sila kaaftee. Hojiirra oolmaa irratti wanta badetu jira. Maaltu bade? Jalqaba abbaa dhimma kanaa kan ta'e co-founderii dhimma kanaa kan ta'e ABO'tu humnaan rukutamee mootummaa sana keessaa akka baasifamu taasifame. Kana booddee warra sabarraa haaloo qaban, sabarraa haaloo guddaa warra qabantu keessumatti Oromiyaa keessatti bobbaafame baay'ee. Sabarraa haaloo guddaa akka sabaatti sabarraa haaloo guddaa namoota qaban. Sabi nu miidheeraa yookaan immoo sabi kunii saba nuuf ta'u miti kan jedhantu carraa argate. Ijoollee Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan saba kana akka diinaatti kan ilaalantu aangoo akka dhufan taasifame. Tokkoon isaaniiyyuu maqaa kaafnee haasa'uu dandeenya yeroo isaatiin jiruuf maleessa. Uummati kunii mirga kana argachuun iyyuu itti baay'ata jedhanii kan yaadan garuu sirnichi waan eeyyame keessatti hojjetanii immoo biddeen nyaachuu kan barbaadantu gara sana dhufe laama milkeessa waan wal bira deemu lamadhaati keessa OPDO sirriitti beekta namoota achi keessa jiran. Dhufanii hojiirra oolmaa wanta kanaa takaalamuudhaaf jarri kun faaktarii tokko dhabe. Inni lammaffaani wanti kun hojiirra akka inni hin oolle takaallaa kan ta'e caasaa paartiitiin bulchuudhaaf fedhii dhalate sanadha. Ihaadegtuu caasaa isaa guutummaa biyyaa keessatti ijaarrate caasaa mootummaa cinaachatti dhiifameetu caasaa paartiitiin biyyi bula. Bulchiinsi paartiidhaan ajajama. Paartiiniif mootummaan wal makaadha. Warra paartiit irratti olaantummaa qaba. Ihaadegtu olaantummaa qabaa jechuun abbaa paartii sanaatu olaantummaa qabaa jechuudha. TPLF. Abbaa paartii sanaatu olaantummaa qaba. Warra OPDO gatiin qaban jechuun miti amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti wanta garaa isaanii hojjetataa turan. Garuu hamma mallas jirutti keessumatti iyyuu hawwii TPLF tiksuudhaan eeguudhaan kan isaan hojjetaa turan. Amma gaa warraaqsi hamma naga warraaqsadhaa siin jedhee warraaqsi kun yeroo dhufu garuu waan iddootti dhiisee qaba. Fakkeenyaaf aadaa siyaasaa biyya sana keessatti aadaa isteetii biyya sanaa keessatti giddugaleessarraa waan hundumaa ajajuu waan hundumaa aangoo hundumaa giddugaleessatti sassaabbatanii anatu isiniif beeka jechuun suni faallaa heeraa hojiirra oolaa ba'ee jechuudha. Akkuma itti silayyuu jette namicha 4 kiiloo jiru muummicha ministeeraa jedhametu liqamanbarii Ihaadegis waan ta'eef bara sana keessa isatu nama hunda caalaa aangoo qaba. Kun heera sana biratti fudhataman qabu silaa. Akkitti heerri sun jedhu kan biraa ture jechuudha. Amma gaa aadaan bara nugusaas kan ture, bara dargiis kan ture, bara Ihaadeg keessa warraaqsi ta'etu jiru kun iddoo isaatti hafe. State tradition wanta jennuun kanaa jechuudha giddu galeessummaa. Federaalizimiin devolved waan ta'e ta'uunitu irra jiru aangoon sirriitti qoodamee hojiirra ooluunitu irra jiru aangoon iddoo tokkotti kuusamee hafe. Humni loltuu giddugaleessa irra taa'eetu keessumatti makalaakaa kan jedhamu kun giddugaleessa irratti taa'eetu nama mootummaa sana irratti gaaffii kaasu yookaan nama mormuudhaaf barbaadu yeroo hundumaa giddugaleessaa darbatamee dhaqeetu rukuta. Mootummaa sanaaf ajajama mootummaa giddugaleessaatiif. Silaa saboonni aangoo qabu erga jedhamee daangaa mataa isaanii qabu erga jedhamee mootummaa mataa isaanii qabu erga jedhamee isaan naannoo isaanii irratti aangoo qabaachuu ture garuu makalaakayaan aangoo hunduma isaa cabseetu dhaqee nama hidhaa, nama saama, nama ajjeesa waan barbaade nama godhaa jechuudha. Kanaaf giddugaleessummaan sun iddoo sanatti hafe. Even kariikulamii barnootaa yennaa fudhattee ilaalte milkeessana caalaa beektaa waa'ee kana. Amma naannoleen ofii isaaniiti dhimma afaan isaanii irratti dhimma barnoota isaanii irratti murteessu jedhameetu jiru. Ministeerri barnootaa kariikulamii baaseetu erga. Kariikulamii baasee erga. Tekstbuukii hojjeteetu erga. Giddugaleessarra. Giddugaleessummaa kanadha tokko kan rakkina cimaa ta'ee biyya sana keessaa akka inni hin buqqaane godhamee taa'ee ture jechuudha. Inni kan biraani dhimma
mirga dimokiraasiitii fi mirga namoomaatiif kennamu sana gadi qabamee hafuusaa. Bara dargiitii wajjiniin tokko hin ta'in iyyuu maleessa bara yaade keessa mirgi namoomaa kabaja guddaan qabu. Mirgi dimokiraasiis kabaja baay'een qabu. Keessumatti iyyuu waraana Itiyoo Eertiraa booddee suni gadi qabameetu waa'een mirga namaaf mirga dimokiraasii gadi qabameetu dhimma misoomaatu dursaa kan jedhutu dhufee namni waan sanaan mormu hundumtuu mana hidhaatti geeffama. Inni kaan irreebama, inni kaan hin ajjeefama. Isayyuu immoo Ihaadeg bara gara 2000 filannoo 2005tti hiiqaa gaafa dhufu waan gaabbaa dhufe fakkaata waa'ee sabootaa kana xinnoose irraa dugda duubatti baqachuutu ture. Waa'ee tokkummaa biyyaa leellisuu jalqabuutu ture. Giddugaleessummaa kana jabeessuutu ture ittuma. Keessumatti waa'ee lafaatii wajjin wal qabatee adaraadhaan nutti kennatan jedhaniitu lafa misooma lafa baay'ee fartaayilii ta'e kan Benishaangul kan Gambeelaa eessaa giddu galeessarra taa'ee Mallas hira lafa. Rakkoo cimaa ture kun waan baay'ee giddu galeessatti kuusaa dhufe. Muddamni hamma Mallas du'utti baay'ee kuufamaa ture jechuudha. Yeroo Haayila Maariyaam dhufee iddoo qabatu warri TPLF jalatti tajaajilaa turan aangoon isaanii jabaachaa dhufuun waan tokko ta'e muddamni biyya sanaa immoo garmalee guddatee ture. Maaltu muddama fide? Mirgi sabootaa ho'aa jedhamee harka mirgaatiin kenname harka bitaatiin immoo harkatti qabame akka inni hojiirra hin oolle jechuudha. Gaafa sochiin Oromoo dhufee waan kana rukutee Ihaadegis eeyyee ani injifatameera. Kana booddee wanta sabi jedhuufan bulaa jedhee liidarshiippii gaafa jijjiiru uummanni maal eege? Mirga ishee haftetu badduutti nuu ba'a. Afaanni keenya fakkeenyaaf afaan mana murtii ta'eera, afaan barnootaa ta'eera, afaan bulchiinsaa ta'eera afaanni keenya. Amma kan hafu sadarkaa biyyaattis afaan hojii nuuf ta'a. Aadaan keenya isa aadaa baadiyyaati homaan qabdan Finfinnee keessaa jedhamu hafe Finfinnee keessattis qooda qabaanna. Finfinnee irratti iyyuu aangoo qabaanna. Qabeenya keenya irratti immoo abbummaa qabaanna. Abbummaa dhaanitu qabeenya keenya irratti murteessina. Abbaan barbaade dhufee balfa nurratti hin dhangalaasu. Biyya keenya dhuunfanna, hiree keenya murteeffanna kana booddee Oromoon. Sirii isheeyyuu kan kana fuudhee kiiloomeetirii 1000 meeqa booddeetti kan deebisu shufeeriitu dhufe. Kana hunda fuudhee dugda duubatti kaate namichi dhufe Abiy. Waan kana fuulduratti deemsis jedhaniitti kenninaan fudhatee dugda duubatti deebi'e. Kanatu muddama haaraa dhalee biyya sana muddamni tokko ituu hin hiikamin muddama kan biraa itti dhalee jechuufani milkeessa. Baay'ee galatoomi. Egaa akkuma ati jette federaalizimii jechuun akka heerarra jirutti aangoon qoodameera. Naannoleen aangoo mataa isaanii qabu. Mootummaan federaalaas aangoo qaba. Haa ta'u malee practically wanni TPLF'n godhee warra OPDO kana yookaan immoo paartilee garaagaraa kan BADN kan DEDN, OPDO, warra kaanis warra aggaar dirjitii jedhamu kanas ofuma ajaju akka ta'etti garuu ammoo afaan isaaniitiin dalagu. Amma OPDO'n afaan Oromoodhaan dalagdi Oromiyaa irratti. Haa ta'u warri akkuma teettee warri OPDO kana harkaa qabu yeroo sana sabboontota Oromoo miti. Jalqabuma federaal silaa biyyi sun kan bittinnaa'uudhaa turte konferensii Juulaay konferensii jedhamuun adoolessa keessa bara 1991 konferensii gaggeeffameenidha. Biyyi kun walitti suphamtee turuu dandeessi an jedhu walii galan. Addaan galuuf ture. Biyyi gaddaan haa galtuu ture yeroo sana. Haa ta'u garuu mee haa yaallu jedhameetu federaalizimii yeroo jedhamu koo waanuma laaksharii akkatti jette sana miti. Jettee laaksharii miti dubbichi. Biyyatu faca'uudhaaf waan ta'eefi mee akka ta'etti waliin aangoo saboonni aangoo isaanii qabatanii birmadummaa godhatanii aangoonni xumuraa kan sabootaa ta'ee halaalluu jedhamee itti seename jechuudha yeroo sana. Achi keessatti gaheen adda bilisummaa Oromoo gahee guddaa ture. Adda bilisummaa Oromoo yeroo sana kaawunsiliin mana maree kaawunsilii jedhamu kan
baay'ina nama 87 immoo akkas qaba. Achi keessaa adda bilisummaa Oromoo teessoo 12 qaba ture. Haala sanaanii waan federaalizimii amma nuyi silaa heera naannoo heera biyyattii kana adda bilisummaa Oromootu sheeppi godhe warruma wayyaanee faana. Gaafa adda bilisummaa Oromoo achi keessaa dhaamu gaafa waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti galchamee mooraa keessatti cafacafamu oppiidiyoon uumamtee adeetitti uumanii sanbooda kiristinnaa darraatti kaasanii namoota rizirraashii dargii turan namoota loltuu dargii turan guuranii fidanii kunoo isinidha Oromoon isintu oppiidiyoodha isintu Oromoo bulchadhan itti kennan. Ilmaan Oromoo gaafsan ijoolleen Oromoo gaafsan Oromoon abdatu adda bilisummaa Oromoo ture. Adda bilisummaa Oromoo kun irra shaname kun kaampiitti dhume kun hin badee jechuudha biyya ari'ame. Akkaataa kanaan warraaqsi guddaan silaa biyya sana ceesisuu danda'u siyaasni silaa ce'uu danda'u akkasitti hankaaqsame. Amma gaa bakka adda bilisummaa Oromoo eenyu bu'ee oppiidiyoo bu'e. Oppiidiyoonoo eenyu warruma amma aangoorra jiru jechuudha. Waggaa 2 seeneen bayan nan beeka. Warra waa'ee Oromoo waa takka dhaga'uun hin barbaanne. Warra afaan Oromoollee qubee afaan Oromoollee ijaan argaa jibban. Hin barreessanii bar. Warra Amaarinyaadhaan guddate warra qubee giizii qofaa barreessudha bar warri kun. Warra waa'een Oromummaa tokkittiin ittiin dhaga'amne waa tokko hin qaban qaba. Jara kanatu Oromiyaan kennameef jechuudha. Abbaatti ta'an Oromiyaa irratti jarri kun. Abbaan qe'ee hin bade. Amma waanuma tokkoon si kaasa waa'ee oppiidiyoo kana yeroo baay'ee namni lakkii isaanis Oromoodha maaloodha wanni jedhamu jira. Okay Oromoon jiru achi keessa. Jiru Oromoon. Haa ta'u garuu harki caaluu guyyaa tokko walga'iitu ture taana walga'ii koree giddu galeessaa oppiidiyoo fi bi'aadeen bakka tokkotti Abiyyi kun nu teessisa. Waajjira oppiidiyoo isteediyeemii sanatti warra bi'aadeenis warra oppiidiyoos bakka tokkotti koree giddu galeessaa walitti qabee nu teessisa. Amma Yohaannis Boyaaloo saama mana hidhaa jiru kanatu Abiyyi kan walga'ii teessisu Abiyyii fi Dammaqeedha. Yohaannis Boyaaloo gaafii gaafata. Nuti namicha Amiir jedhamu ministeera fayyaa nama ture tokko. Amiiriin bakka Amaara bakka bu'a jettanii ministeera gootanii jirtu. Amiir Amaara miti. Haati isaa Tigireedha. Abbaa isaatu Amaaradha. Amaara bakka hin bu'u jedheetu kaase walga'ii irratti Yohaannis Boyaaloo. Gaafa inni abbaan isaa akkasii haati isaa akkasii jedhee walga'ii irratti kanaaf Amaara bakka hin bu'u nama nuyi sitti kenninu bakka nuu buusi Abiyyi Ahmad jedhee gaafa nuyi nama sitti kennitu sitti kenninu hin diddaa. Ati namichuma keessa namichi immoo bakka nun bu'u Amaara bakka hin bu'u jedhe. Abiyyi deebii isaa suutuma dheetu booda yoo deebisu Yohaannis Boyaaloo jedhee naan ilaa akkasitti kaalkuleet goote kanaanii jedhe. Akka ati itti kaalkuleet goote Amiir haati isaa intinaadha abbaan isaa intinaadha jennee lakkoofne yoo ta'e oppiidiyoo kana asitti battannee biraa deebinaa jedhe. Hin jiru namni as keessaa iyyuu jedhe. Amma intinaa baallafoo maannoo haati Addisuu Araggaa duuteetu maal darbaniitu qeerroo Addisuu Araggaan እናት ኢንተርቪው ለማድረግ በጋጋታ ኢሉባቦር ዶረኒ ምናምን ሄዶ haala salaaluudhaaf fiiganii dhaqanii jedheetu walga'iirratti kanaaf ergaan hin dabarsuu barbaadu siigan amma namni maaliif haati isaa kana taate abbaan isaa maaf kana ta'e kaasaa hin jiru nama. Yoon kana kaasus immoo sabni biraa Oromoodhaan dubbatu jechuu kos miti. Garuu
achirratti Abiy kan inni jedhe kaalkuleeshinii Yohaannis Boyaaloo ati ittiin gaafataa jirtuun hundi keenya hin jirru jedhee dubbate Abiy walgahiirratti. Akka kanatti warra akkasiitudha oppiidiyoo ta'ee Oromoodhaa qabsoofne dhameetu TPLFiitu jara kana uume dhumni isaa sigaa dhaqee uummata Oromoo irrattis ba'aa guddaa ta'ee biyya sanas warra akkasiitu goolaa jira. Biyya sanas balleessaa jiru. Amma kun egaa waan waa'ee Ihaadig keessatti rakkoo TPLFiin uumedha kun. Rakkoo TPLFiin nutti fidedha. Isumarra dabarree immoo haa ta'uuti. Gaafiin uummataa garuu afaan Oromoodhaan barnoota barataa jirra. Mana murtii afaan Oromoo arganneerra. Haa ta'u malee warri nu bushaa jiran immoo warra akkasiiti. Kana booda jedheet Oromoon kan inni qabsaa'eef nama barbaanne filanneet ittiin bullaa. Hiree keenya ofii murteeffannaa. Kana booda abbaan barbaade nurratti waliin shuumu. Nutu shuummata, nutu buusa, nutu baasa. Jedheetu qabsoon gaggeeffama. Oromoon fincilli gaggeeffamaa ture. Fincila hiree ofii murteeffachuu jechuudha. Hiree ofii murteeffachuu jechuun hiree Oromoo kan TPLF murteessee fi nama akkasiitis sanumaayyuu waan si ajaa'ibu namoota dargiirraa walitti qabanii fidan kana ofiis amanuu dadhabaniitu warri TPLF nama Salamoon Tsiimuu jedhamu tokkotu masaraa beeta mangist waajjira pirezidaantii taa'ee opidiyoo kana ajaja beekta. Salamoon Tsiimuu jedhamu. Lammaa Magarsaatu achi ari'e dhaqee jalqabu gaafuma dhaqu Salamoon Tsiimuudhaan galatoomii amma ammaatti nu tajaajilteetta jedheetu achi keessaa ari'ee baasee kaameraa waajjira pirezidaantii keessa jirtu ciree babballeessee lamaatu mana sana haaromsee keessatti seene jalqaba. Yeroo jalqabaati. Ofiin of danda'ee bushuu jalqabe lammaan. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaan ofiin of bushite jechuudha bara lammaa keessa. Hamma taate wayi. Hamma dhaqee Abiy lammaa nyaatutti yeroo jalqabaatiif caaseeffamuma Ihaadig keessatti waggaa muraasaaf illee haa taatu bara Lammaa Magarsaa keessa naannoon Oromiyaa ofiin mirga hiree ofiin murteeffachuu haga jechuun egaa ofumaan isayyuu egaa akkuma ta'etti makalaakiyaan kan Ihaadigidha. Federaal poolisiin kan Ihaadigidha. Deeninnatiin federaalaa kan Ihaadigidha. Poolisii Oromiyaa lammaa walitti qabate ijoollee Oromoo ijoollee ciccimtuu turte gaafa sana ishuma qaba lammaanii hin yaadatte yoo ta'e makalaakiyaa beeraawi deeninnatiin hoogganaan beeraawi deeninnatii qeerroo irratti ibsa baase hin yaadatta. Ibsa baannaan lammaan maal jedhee deebisa qeerroon uummata miiliyoona 10 diina goonee eessa dhaqnaa jedhee deebise. Humna guddaadha qeerroon jedhee deebiseef yeroo sana wal gaafa makalaakiyaa federaal poolisiin uummata rashanuudhaatti fiigu poolisii Oromiyaadhaan uummata difeendi godhaa jedhee lammaan gaafa sana. Maal siin jechuu fi mootummaan giddu galeessaa amala bara dargii bara Haile Sillaasee sana dhiisuu dideetu naannolee cafaqeedhuma bushuutti cee. Haa ta'u malee waa'ee afaanii waa'ee aadaa waan kun bu'uura waan ta'eef sana irraanfachuun nurra hin jiraatu bara Ihaadig keessa. Garuu ammoo aadaan siyaasaa giddugalummaadhaan masaraarra namni taa'u naannolee hunda akka fedhetti raasee bulchaa ture. Jijjiiramni gama siyaasaatiin hiree ofii murteeffachuu uummanni sabaaf sablammiin hin argan bara Ihaadig keessa. Hiree ofii yeroo jennu siyaasaan qabeenya isaa irratti qe'ee isaa irratti bilisummaa hin arganne uummanni. Afaan Oromoo dubbachuu dandeessaa rakkoo hin qabu. Hamma ta'e isumarrayyuu immoo darbee akkuma sila jettee seenaan Itoophiyaa seenaa gara kaabaa qofa ta'ee dhiyaata. Sirbi Itoophiyaa Amaariffa qofa ta'ee dhiyaata. Aadaan Itoophiyaa gara kaabaa qofa laallatti. Baruma Ihaadig keessallee
hammate naannoo irratti Oromoon hammate aadaa fi afaan irratti waan argate qaba dhugaadha gaafiin qabu haa ta'u malee magaala Dirree Dhawaa fi magaala Finfinnee irratti immoo Oromoon gabrummaadhumaan itti bu'u waan nama dhibu kaabinoonni Oromiyaa Oromoon sila haasee kun Finfinnee keessatti Amaariyaadhaan barsiifataa turan. Hamma Lammaa Magarsaa dhufee mana barumsaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti jalqabutti daa'ima ofii Finfinnee magaala gudditti mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee waggaa baay'ee achi keessa ta'a mootummaa naannoo Oromiyaa. Garuu kaabineen siin jedha waa'ee Oromoo isaa jiraataa Oromoo isaa haa irraanfannu. Kaabineen daa'ima isaa mana barumsaa Amaariyaa geeffata. Mana barumsaa tokko dhabeetu haga Lammaan dhufee mana barumsaa iddoo sadan tokkotti dhaabutti. Maal siin jechuu fi Finfinnee irrattis dantaa addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu amma dantaan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu saamichatti jijjiiramee jira. Duuriyyee Abiyyiin deeggarantu duuriyyee waraana Abiyyi deeggarantu lafa hirataniitu miidiyaa banataniitu qircaa sana nyaatu jechuudha. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu jettee yoo gaafatte kunoo lafa nyaachaa jirraa siin jedhu. Biyyaa nyaatani malee kana akkas jedhu akkasiin jedhu nyaataa jirraa siin jedhu lafa hiruuf kaartaa gurgurataniitu sirna Abiyyi sana deeggaru. Kanaaf maal siin jechuu fi wanni bara yaadi keessa ture waan qaaniidha OPDOdhaafis. Uummanni immoo jarumayyuu bilisoomsee amma ta'e wayii haa ta'uuti culullee hamtuun dhuftee butte waan kana.